Gaara sanaas kan Sidaamaati kan achimmoo kan Oromiyaati. Guys, har'a magaalaa Hawaasaatti kan nuyi argamnu xinnoo magaalaa keessaa baanee maaf qilleensa fudhannu haala naannoon baadiyyaarra jiru akkamittiin hin ilaallu jennee yaadne qilleensa xinnoo ta'e cabbaadha garuu deemnee yaalla jenneerra isin hordofaa walii wajjin deemnaa har'a guyyaa ajaa'ibaa dabarsinaa fireendotaa wajjin jirra. Nah, fafash enan yana. Ya, wan nu udah tuh sama akan kita ada bersama jalan nice. Ya, aku mau kamu ama gara Wando Gannati kan ini maru. Wando Gannati aga iddoo namatti toludha. Iddoo naturaliin ta'eetudha. Iddoo bareedaadha. Greeniidha. Yes. Waan achitti nu mudatu waan achitti argamu waan nama bashannansiisu ta'e waan nama mudachuu danda'anii walii wajjin jiran jechuudha. Egaa eessayyuu naqinaa isiniin jenna. Deemsi keenyatti fufaa yaa guyyaa ajaa'ibaa dabarsinaan yaadna. Egaa waan nu mudatu immoo walii wajjin ilaallachuudha. Boom! Egaa guys amma Wando Gannatiin keenya jirra. Egaa wantoota keessa jiran immoo gallee ilaallaa walii wajjiniin turra. Guys get in. Wayye. Ay mataale. Andi noot. Aleen giske. Mooraa sana keessatti wantoota argaman walii wajjiniin ilaallachuudha. Maybe wanta ajaa'ibaa eenna. I think bareeda bakkichi bakka bareedudha. Baay'ee bareeda. Guys sama nyata jene nyata eggachaa irra
nyaata mana caa maal akka fakkaatu wajjin ilaallachuudha. I think beelofneera. Baay'ee Beelofneera. Naa akkaataa nyaata hin ilaaltu jechuudha. Warri nyaata nyaanne. Maalumaafu nyaata eeggachaarra nyaata nyaannaa. Boom. Arab namni yawtaan ija dalamani. Bashannanaa mee gammachiisa. Maal muuziqaatti yaadeen arguu dide. Hindeema. Ni deemna malee. Adarati. Betul ilaachi. Betul lah. Tisokin. Nah. ምሳ ደርሷል። What amazing food. እንዴት ነው የሚያስበው? ጫፍ ላይ What amazing food. ይሄ ነገር What amazing food. This food is the Marate nyati. Marate ko nalu. Nyata jaiba. በዘይት ምናምን ለውሶ ምናምን መሰለኝ አላቃጥል አለ። ይሄ ሳይ ራሱ እኮ አጥንቱን ያኝከዋል ማለት እንደፈያቱ ነው ማለት ነው። Over. A few moments later. Amma da valera. Ergide fituniyo. ምንድን ነው ያልከው? Fituniyo. Mama kan ulfaate. ምን ፋተው ይል Wanda እንደበለ Faida bal. ባይለተ ደበላ ባይለ Gidi. Lah akkuma amma nuti mee gara bishaan fincaati kan nuyi deemaa jirru. Gidi amma akka inni fakkaatu iddoo ajaa'ibattu bareeda. Lah maal akka inni fakkaatu walii wajjin ilaala jechuudha. Asiin kan waan ajaa'ibaa eegaan yeroo jalqabaatti dhufuu gooti. So waiting for amazing thing. What amazing place. ይህ ተፈጥሮ Garba ቦታ ደስ አይልም? Green place. ዋው
caatuma. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka kana dhuftanii ilaaluu qabdu. Bakka ajaa'ibaa, giriinii ajaa'ibaa, naachuraal ajaa'ibaa lafa isin ilaaltanidha. Really dhuftanii ilaaluu qabdu bakka kana. Kanaan tolee rakka kooti. Iddoo ilaalamuu qabudha kun. Kan itti namatti tolu qilleensi isaa naachuraal tirii isaa bakka ajaa'iba foonaa lafa. Hawaasaa dhuftanii jennaan akkasuma wandoo gannatiin dhuftanii jennaan iddoo kana tun ilaalan akka hin deemu. Isin gaabbisiisa. Amma boordarii godhanii fi bakka Garbee gaanuu bakka gaara sanaas kan Sidaamaati kan achimmoo kan Oromiyaati. እንደገና ደግሞ ጋራ keessatti lafa qotaati kabultu oromiyaa jarri oromiyaa injirti እና በቃ kana fakkaata kunniin caatii maasaa Kun maaschaadha. ቤተ መንግስት Wandoo kun kan Oromiyaa jala jira moo kan Sidaamaa jala jira? ሲዳማ ጀለ Kun Sidaamaa jala jira. qara wandoo iyyuu yeroo hundaa yaa'u giriinii waan ta'eef Haile Sillaaseen laalee gannatii jedheeti da'e wandoo gannet ka jedhe yaade Okay, Haile Sillaaseedha kan wandoo gannatee. እና yeroo roobni illee jiraate jiraachoollee dhabee yeroo hundi akkana Giriinumaati. giriiniidha. እንደገና ደግሞ ያው ሚዲየሚidha akkanuma wannaan tempereecheriin isaa እና ደግሞ nu ከጠቀመኑ መስኖ jira roobni illee yoo dhabame maasaa keenya keessa bishaantu gala yeroo hunda እና wonna barbaadde qotaa buluu hin dandeenya. Aarri as jalaa kan boogummaadha. Bishaan kabaa as Kajalera? Egaa akkuma isin argaa jirtanii wanti jiru kana fakkaata. Ammoo gara bishaanitti gadi bu'aa jirra. Gara bishaanitti gallachuudha. Duukaa bu'aa. Unkulanis jet boqqolloo dinnicha daqiiqaa 30 keessatti bilcheessa. Karaa keessatti wonna barbaadu raawwii ba'a. Asii xiqqoo jedhaatti gara mawaa nyaate. Gara badaatti kan gadi bu'aa. Asii gara Mawaa nyaate. Achi haga yeroo hundaa akkan. Achi haga galutti xiqqoo teessureetiin kan lafa. Qulqulluudha jechuudha. Namani saba. Kun bishaan ho'aan normaali baakteeriyaa uumaan qabu. Sullee bakka saniidha. Egaa akkuma argaa jirtanii kun as kan argamu bishaan ho'aadha. Bishaan ho'aan kun digirii seentigireedii 85dha. Kan ho'inni isaa. Daqiiqaa 30 keessatti boqqolloo hanqaaquu wantoota akkas akkasii kana daqiiqaa 30 keessatti kan bisheessuu danda'u. Ho'i isaa ajaa'iba. Iddoo giriinii akkasii keessa bishaan ho'aa akkasii ba'uun ajaa'iba nama jechisiisa. Ho'inni isaa itti bu'uun hin danda'amu akkuma argaa jirtanii. Bakka bareeduudha. Bishaan isaa baay'ee namatti tola. Akkasuma dhukkuba garaagaraa warri qabanii dhufanii asittiidha kan isaan dhiqatanii bishaanicha dhuganii kan isaan fayyan jechuudha. Bishaan ajaa'ibaa ta'e akka kootti jaalladheera. Dhugaa dubbachuuf bakka kana kan cheekii gochuu qabdu. Bakka namatti toludha. Namatti tolee akka kootti. Inni bishaanichaa nama garramsiisudha. Baay'ee nama dhibaa. Kottaa laalaa. Maalumaaf kottaa laalaa isin jedha. Gara taanutti dabalatu.